nama gaddisiisu. Gaafa namni lubbuudhaan jiru wal yaadachuu sagalee ta'uu waan gaariidha. Barreeffamni barreesse dhugaadha. Jaalala kootiif kabaja kootiif akka ta'e gaarummaadhaaf akka ta'e amanee viidiyoo sana irratti kaleessa dhufee ani maatirraa fagoon jira haala namatti jiru. Namni baay'ee yaaddoo keessa galuu danda'a. Viidiyoo kana naa balleessi. Live irrattis immoo wanti irraa baasee ture. Beekta already waan biyya kana. Ammoo an'aamsi koo barreeffama sana keessa jiru namni keenya barreeffama dheeraa waan hin dubbisneef malee ijoolleen Oromoo akkasitti of tiksaa of eegaa. Akka fakkeenyaatti kunoo aniyyoo akkas ta'an jira. Saniif waliyyafadhaa ba'aaf gala keessan tolfadhaa bakka oolmaa keessanii tolfadhaa sirreeffadhaa nyaataaf dhugaatii keessan waliyyafadhaa jedhe malee namni yookaan miira akkasii keessa akka galu akka dhiphatuuf miti. Ammoo ati abbaan koo qonnaan bulaadha fagoo jiru narraa. Wanta kana yoo dhagaan maaltu itti dhagama? Ijoolleen namoonni hiriyoonni kun namoonni jaallatan ergaan barreeffama sana keessa jiru dhugaadha. Waa'een doorsifamuu waa'ee maalii akkuma jirutti ta'ee garuu immoo akka namni anaaf sagalee ta'uuf wanta dubbadhe miti. Ani rakkoo addaa karaan bokkalaan galu dhabee wanti hojjetame hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee immoo akkuma kanaan iyyuu namni waliyyafachuun isaa gaariidha. Viidiyoo kee kana laalee namni obboleessa isaa Finfinnee keessa jiru eessa jirta? Eenyu wajjin jirta? Maalirra jirta? Iyyafachuun isaa iyyuu waan tokko bu'aa qaba jechuudha viidiyoon sun. An garuu akka dhuunfaa kootiitti anaaf gaarii miti. An nama hojii dhuunfaa kootii hojjetee buluudha. Daran xiyyeeffannoo keessa akkan galu godhaa jira. Maatiinis baay'ee rifachaa jiru waan ta'eef viidiyoo sana naa kaasi jedhee tan dhufee laayivii irratti sitti dubbadhe. Suuraa yeroo sana kaastee jirtuunis keessee dubbachaa jirtuunis jechuudha. So poolaayitilii dhufee sitti dubbadheera. Ammoo isa sana irratti immoo kanan jedhee an si abaaree yookaan si tuffadhee yookaan akka waanti waan gaarii hin hojjennetti miti akkasitti yaadin hojii. Viidiyoon kaleessa hojjedhe suni Aleksi Taayyeeni doorsifamaan jira carraan amma kan itti aanu kan keetii na ajjeesuufidha jedheetiyyuu maxxansa dheeraa maxxanseenaan wanta inni dubbate anillee sumarratti fidee kallattiidhaan dubbadhe jechuudha. Waan ani itti dabale tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Garuu Aleksi Taayyeeni viidiyoon sun baay'ee namoota baay'ee bira ga'ee namoonni dhaqanii itti barreessan natti fakkaata. Dhufeetiyyuu iskiriinshoot godhee viidiyoo koo maxxanseetu viidiyoo koo irraa kutee FB isaa jalatti maxxansee ture jechuudha. Ani mucaan kun Aleksi Taayyee qaqqabaa maaloo ka'aa jedheetuyyuu uummata irratti viidiyoo inni irratti viidiyoo hojjete. Ani mucaa kanatti sin himanne mucaa kanas akkas naa dubbadhu jedheetti hin himanne jedheetuyyuu barreeffama barreesse jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Gaafa namni lubbuudhaan jiru ilaal tokko gaafa namni lubbuudhaan jiraate maaloo ani akkas ta'aatan jira sagalee naa ta'a gaafa namni jedhee nama sanaaf sagalee ta'u mucaa kana ajjeesisuufidha. Inni abbaan maxxanse sun iyyuu deebisee anaan na ajjeesisuufi waan biraan narra gahaa jedhe erga maxxanse booda. Erga inni du'ee booda mootu sagalee taanee fi erga dura tuni lubbuun jiru sagaleen taane amma erga inni du'e maaliif sagalee taata namaan jedhu. An viidiyoo sana waan ani itti dabalee dubbadhe tokkoyyuu qabu wanta inni dubbadhe koomentii isaa gaafan argu baay'een gadde jechuudha. Inni kaan followersii ittiin guurrachuuf jedha. Inni kaan immoo akka kana siinsi nyaachisuuf naan jedha. Ijoolleen kaan immoo dogoggora guddaa qabda jedhanii dogoggora isaallee kan itti himan ijoolleen baay'een kan na deeggaran illee jiru. Baay'een gadde jechuudha gaafan poostii sana argu. Baay'een rifadhe baay'een gadde jechuudha. Jalqaba irratti maxxansa sun maal akka ta'uuf maxxansite? Erga sodaa akka kana qabaatte erga maatiin kee dhiphattu ta'e erga hiriyoonni kee dhiphattu ta'e maaliif maxxansite jalqaba? Doorsifamaa jirta erga doorsifamaa ajjeefamuuf carraan itti aanu kan kee ta'anii karaa garaagaraatti bilbilanii ajjeefamuuf jechuun hiika biraa qaba. Sheer naa godhaaf barreeffama koo kana dhaamsi koo sadhumaati jechuun hiika biraa qaba. Hiika biraa yoo qabaate okkee nutti himi.
annaan galle waan isaa viidiyoo kee immoo balleessitan ture dhokseen ture akka uummanni hin argineef garuu gaafa poostii kee kan argu immoo dhugaa rabbii ciirayyuu akka hin balleessine na godhe gaafati maxxansa kaleessa na dhaqqabaa yookiin immoo na ajjeesuuf na dorsaaru jetti sana ta'e balleessite viidiyoo keenis hin dhoksa amma sana balleessanitti garuu viidiyoo kan balleessuunis waan barbaade bakka maaliif Oromoo wal dhagaan jiru kan qabu kaa turgu iyyuun keenya innaa waa'een Oromoo na gaddisiisa baay'ee mooraalli na cabeechuudha dhugaa rabbii ijoollonni baay'een jala deemanii foloorsii ittiin guurrachuufidha kana ta'uu beekamtii ittiin argachuuf naan jiru maal foloorsii irraa maalan qaban ani kolaal gaafa inni dura qabaa yookiin nu ajjeesuuf jedhu sagalee baasii ta'uun korga kana na jechisiise guyyaa kana boodaa nama akkasin ta'e kana narra ga'e jedheef gaafa nabbee sagalee ta'e waaqayyo afaan koo naa qabu garuu waa'ee uummata kooti dubbachuun dhiisu waa'ee nama dhuunfaa gaafa nabbee mee harka fuune nageenyi isin yaabatu arrasuu teekni rabbii isin balabala ilmaan Oromoo kanarratti mee waa tokko isin dubbachuu yookaan isin kaasuu barbaada sunis isa Aleksii irratti obboleessi kiyya kun viidiyoo kana hojjete baay'ee tokko natti tole ofii kooti hojjechuu barbaadeetiin ture garuu Aleksii keessaan messenjera keessaan nan dubbiseef adii gaafadhee fooloo godhee nan dubbisee erga qaataatti jechuudha har'a miti yeroo inni hidhamerraa kaase jechuudha Finfinneetti qabame haa ta'u garuu na keessummeessuu hin dandeenye arguu dhiisuu fi arguu isaaf rabbe waan beekan tole ka taagiitti godhee Ispeeningii qubee feesbuuka isaa fayyadameen feesbuuka irratti maxxanse tarii keessaa laalee dhufee na dubbisee waa tokkollee na dubbisuu hin dandeenye haa ta'u laayivii irra isaa jiru gaazexeetti argadhullee na galchuu hin dandeenye kana wanta lafa ofii kooti osoo hin taane isaafi maaliif an barruu dheeraa dubbisuu nan jaalladha maaliif waan asoosamaa waan seenaa kana baay'ee waan an jaalladhuuf barreessuu fi dubbisuun hojii kooti haa ta'u yeroon akkasiin hin jedhu waa'ee Aleksiin barreessuu tokko kaasee amma dhumaatti quban qabadhaa nan beeka jechuun dhubbaa dhibbatti barruu isaa dubbisee fixa akkan dubbiseen jechisaa garaana nyaata imimmaan isii keessan ororaasa tarii mucaa kanas akka shoraa akka caaluu akka akkanaa akkasii akka gaddaadhii galaan akka akkasii artistoota darbanii nama ija qaroo biyyaa akkasittiin mucaa kana dhabnaa waan jedhu tokkotu natti dhaga'ama sababa kanaaf mucaa kana haasofsiisuudhaaf wanti hin goone jiru haa ta'u garuu keessummeeffamuu hin dandeenye haala kanaan viidiyoo waraabuu barbaadan innoo messenjeraa inni keessummeessuu dhiise taagiitti godhee yookaan feesbuukaatiinis maqaa isaa fayyadamee feesbuuka isaa maxxansee keessaan na dubbisuu hin dandeenye maaliif jedheen ofirraa dhiise hojiin kan kee bareedaadha isaa firri firaadhii godhaan natti dubbatte kanarratti waan tokkotu jira zabana Muusaatu zarii Muusaa keessaa gurbaa tokkoo fi zarii Firaa'unaa gurbaa tokkotu wal lolaa jiru. Inni zarii Muusaa kuni Aleksiidha dubbatte kanarratti hin jedhaadha. Muusaa kunuun ajjeesaa jiran irratti dhiiftaa jedheetii jennaan Muusaan naqee fawwakaza boskiidhuma tokkittiitti kennee gurbaa isaa kanarra goree jechuudha. Zarii isaa kanarra goree boskee jennaan gurbaan du'e. Guyyaa lammaffaa kanas itti dhaqee fadhu isaa Aleksiin akkas jedhee sii deebisuu irratti wal fakkaata. Itti dhaqee jennaan Muusaan osoo karaa deemaa argee ammas gurbaadhuma sanatiyyuu gosa biraatiin wal lolaa jira. Ammas itti iyyatti na dhiiftaa kanoo kaleessas akkasii har'as akkasii jedheeniin jennaan Muusaan ati ibboo kaleessas balaarra na oolchite waan rabbi walitti na dallasiste har'as kana hojjetaa jirtaa jedheetti itti deeme. Yeroo itti deemu gurbaadhuma isa kanaa kanarra goruudhaaf isuma kan jaraa kanarra goree sana loluu dhaqaa'eera. Isinii galee ati jedheeniin dafee. Kaleessas nama ajjeesti har'a mana ajjeesuu dhuftaa jedheeniin ilaala. Kaleessa iyyuu ormaa ajjeefte akkuma kaleessa lubbuu baaftetti har'as lubbuu kan koo baasuu dhuftaa jedheeniin mistirii baasa. Amma mucaan kuni silaa Aleksiidhaa dubbataa jira. Akkamitti gargaaramuu qaba? Akkamitti mucaan dafqaa ambulaansii hin qabu kun? Karaa baay'eedhaan isa miidhuu danda'u. Yoo barbaadan damma xalabannaa damma kiiloo akkasii amma akka akkasii gosa akkasiirraa bakka akkasiitti nuu fidanii da'oo keessatti mucaa kana nyaachuu danda'u. Soo kanaaf mucaan kun nama dafqaa ambulaadha waan jedhamuuf akkamitti gargaaramuu danda'a yookaan akkamitti gara biyya biraa biyya sana keessaa gara biyyaatti godaanfamuu danda'an namoota baay'eetu dubbataa jira. Haa ta'u garuu jecha Aleksii kun miira namaa waan kana dubbatee hundasaa waan tuquta. Kanaaf nuti gadda soraa wara hedduu irratti baay'een gadde du'aa caaluu natti fakkaate wallaahi laazimman gubadhee. Viidiyoo walaloo tokkoo fi viidiyoo teesseenaa waan ta'e waa'ee soraa irratti viidiyoo lama dubbadhee ture. Sanarratti yeroo fayyaa isaa quban qabdu naan jette ijoolleen gariin. Kunoo yoo dubbatte soo kana yoo yeroo fayyaa isaa dubbatte soo kana yoo dhiiste soo kana maal goota?
Yoo dubbatam yoo dhiisan raatu yoo dubbatan maraatu qoyyaa akkamiin jiraatu. Rakkoodhaa bar. Kanaafuu waa'een keenya wallaalamaadha ijoollee keenya. Yoo ati namaa dubbatte sisuma ati isaaf dubbatte kanatti iyyuu waa biraa fakkaata. Qoy an kan hin jedhu. Barruu Aleksitaa ayya kana maatii yoo dubbate yoo dubbise yoo dhagaye yoo namni dubbiseef iyyaachisu inaachisu. Inni viidiyoo kan kee dhaga'anii jennaan hin yaadu. Barruu isaa kana kan inni dubbise kun kan inni barreesse akka kanatti hin poostate sun.